natti maal rakkatti maal taate maaltu si boosise? Natti rakkane wallahi. Qalbiin ho'insee malee qo'atii kanaarii naataatti hin barre. Maaf kana waan goonu sitti hin fakkaanne? Wallahi natti hin fakkaanne barre. Natti hin fakkaanne dhugaa. Ati kanaarii naa rakkattaatti hin barre. Burtee. Gakuni mbo'initi bo'uun qabdu kun waan salphaadha waan muraasa sigale kun deeggarsa walitti si qabamerraa waan siin godhamne ammallee inuma siin godhamne iyyuu kun waan muraasa qofa kan si goone maaliif amma qorra keessa aduu keessa ijoollee babbareedduu kana fuutee mucaa bicuu ji'a 4 kana fuutee aduu keessa deemuu kee hin barbaanne sigale mucaa bicuu kana fuutee kennime mucaa kana natti kottu bareedu. Surreesi pampersii qabu fincaan qabdudha. Rakkoon qabu. Fidi asuma. Mucaa kan narra buusi. Mucaa bicuu kana baattee jechaadha aduu keessa qorra keessa olii gadi fiffiigde jechaadha. Mucaa kana qabattee akkati aduu keessa Ga mucaa bicuu kana baattee aduu keessatti qorra keessatti bokkaa keessatti yeroo deemu yeroo hundansi argaa pampersii hin qabdu mucaan waan ittiin bittuuf dhabdee abshir ishi rakkoon qabu siin kenna ammas birrii ishi egaa amma bakkeetti aduu keessatti maadaraa mana namaa dhayitti akkati bullee nyaattu akkati ijoollee bibbicuu kan ijoolleen kun amma mucaa aannan dhuguu qaba sii galee daayiparii isii dhumti kun isii kana isii dhumti kun jechaadha. Kanaafuu obboloonni koo obboleettii keenya kan agartanii jirtu rakkoo isiin keessa jirtu hubattanii jirtu rabbiif jecha immoo gargaaraa jirtu rabbi sinirraa jaalatu ulfaadhaa isiniin jecha ammas deeggarsi hin barbaachisaan obboleettii keenya kan kanumaan dhaabachuu qabnu waan baay'ee barbaachisa jechaadha. Kanaafuu obboleettii keenya kana bira itti fufiinsaan dhaabbachuutu nurraa eegame inshaallah jechaadha. Kanaafuu Burtee amma kiraa manaa kaffalameera. Manni kun kan keeti. Meeshaaleen mana kana keessa jiran hundinuu kan keeti ishee. Kana booda aduu keessa deemuu qabdu. Nyaatas manatti hojjetta kana booda ishee wanta titirraa fi nama bullee nyaattuuf hin jiru ishee har'a booda. Ishee kunoo meeshaaleen muraasni sii bitameera. Kan hin bitamne eeleef jabanaa qofa. Jara kana lamaan hin beekuuf hin bituu dhiise. Eeleef jabanaa hin bittaa. Bunan jaallatamini abshir eeleef jabana eeleen bittee kana booda bunni hin danfaa yoo rabbi nu gargaarani cidhan qaba cidhaaf guyyaa 10 caala wanti naaf hin jiru sargiin qaba fuuchuufani isa tun gayyoo dandeenye waa goona yoo dadhabne immoo cidha boonatti deebina waa'ee keetti ammasitti garuu manuma kana keessa jiraatta ishee waan ati ittiin jiraattu waan ati ittiin ijoollee kee kana guddistee barsiisaa qaraasifattu yoo rabbi jedhe deeggarsa rabbiitiif obboloota kootiitiin gara fuulduraatti fuuna ishee Meme amma obboloota koo bakka garaagaraa ta'anii viidiyoon gadda maxxansi arganii deeggarsa sii godhanii meme maal jettaan? Jechuun an viidiyoo keessa nama maxxansee jennaan isaan sin beekanu anas onlaayinii dhuma irratti na beeku garuu sii gaddanii obbolummaadhuma si garaa raafamanii viidiyoo kee arganii baay'een isaanii kan bo'antu jiru waan ta'eef mee maal jettaa mee galateeffadhu mee Kalaka keessan hin bu'aa qaamasa. Qaamasa achuu keessa rabba fakkatu waa biraa waan hin jedhu beeku. Achiis ni fakkaatu malee. Kan keessa achiin kaa'aa waa biraa waan hin jedhu waan hin beekaa miti. Rabbi cara kan nama koran hin beeku beekaa miti. Oluma jedhiiti warruma si gargaaraan duranu kana eebbisi meme eebbisi meme ijoollee warra si gargaaraa jiru Ajjo jala rabbiin kaffaluudha kan rabbii caala kan qowaatu qowaan jedhu sin qabu achi ni kaffalamu ma rabbiiti jechuudha ajjo keessa mondra rabbiiti jechuudha boqisi akiras gizee duuniyaa irratti sin kaffalu waa tokko waan jedhu maalan beekaa kan biraa Mitu umako malif buat.
Amma Maaliif boosee ol kottu? Yeroo qorra keessa maal aduudhaan qoonqoon rabbuun Carqicha xiqqeessa ofirraa baasee maal. ofirraa fuudha. Kottu maal taate mee natti himi qoy akkas. Maal taate kottu mee kottu maabboos. Qoy kottu. Kottu maabboos natti maddu. Kottu arobboleessa keeti ishee kottu mee fuudhu mee ofirraa kottu giiftii koo. Kottu dhiqoo illolini. Maaliif boosee mee natti maddu? Garumatti qalbii fakkaataa jira barkaa. Kottu anaake kottu mee kottu. Badaa badaa ciisu dhabdee kaartoonii duwwaa ciifti amma rabbi. Imboohin ishii eenyu ture maqaan ishee? Saaliyaa. Saaliyaa kottu imboohin ishii? Ayya. Saaliyaa kottu na ilaalime Saaliyaa kottu laal dhiisi bakka imboohin kottu ilaali hin barattii mucaan kun. Takkaan barsiifne. Takka Maal nan barsiifne? umuriin ishee meeqa? Waggaa 8. Isheen kun waggaa meeqa? 4 siin. Isheen kun 6. Laalaa mucaan kun barnootaaf umuriin ishee ga'ee waggaan tokko irra darbeera. Hanga yoonaa garuu mana barnootaatti hin galle. Ijoolleen kun qara'uu qabu, barachuu qabu. Please haa gargaaru adaraa. Saaliyaa kottu imboohin bakka imboohin. Bakka imboohin ishee egaan obboloota keenya baay'ee nama gaddisiisa. Ilmi namaa hin beekamu galgallaaf ganamni isaa hin beekamu. Ijoolleen kun abbaan isaanii yeroo jiru qananiidhaan guddatan ta'uu ni mala. Isheen kun illee abbaan erga du'ee dhalattee ulfa ji'a 4 ishiidhaa jiru abbaan jalaa du'e jechaadha. Mucaan daa'imti xiqqoon kuni garuu jarri kaan jiru. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Amma garuu kun rakkoo hamaadhaaf saaxilamanii jiru. Garuu gargaarsa rabbiitii fi gargaarsa keessanii kun har'a garuu qorra keessa sharaarra buluurraa kaartooniirra buluurraa kunoo firaashiin bareedaaf birlibsiin bareedaan bitamee dhufeera. Deeggarsa keessanii jechaadha. Rabbi isinirraa jaalatu ulfaadhaati. Gara fuulduraatti garuu mana kiraa keessa taa'uu hin qaban. Mana kiraa keessa yoo ta'an jechaadha. Bor waan kiraa kaffaltu dhabdee mana keessa gadi ari'amuu dandeessi. Carraan isheen irra jiraataa jirtu bor immoo itti fufuu danda'a jechaadha. Kanaafuu yoo rabbi nu gargaare waan hojjetattee bultuu fi mana kan ishee kaarimeetira 50 illee ta'u mana xiqqoo buusuufiin dirqama jechaadha. Yoo rabbi nu gargaare jechaadha. Rabbi nu haa gargaaru. Isinis jajjabaadhaa isiniin jechuun barbaada. An obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Abbabeeti. Baay'een sin jaalladha. Baay'een sin kabaja. Adaraa maatii kana haa gargaarru dhaamsa jedhu isinii dabarsuun barbaada. Ulfaadhaa galatooma.